Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan awwaalaa isa jedhamuun guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa. Akkasuma guyyaa har'aallee biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Akkasumas guyyaa har'aa karaa baankiitiin illee qabadhee dhufee jira jechuudha. Baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin qabadhee dhufee jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti baankii Oromiyaatiin immoo biyyoota 5 qabadhee dhufee. Karaa itoo blackmarket.com immoo akkuma beekamu biyyoota 20 qabadhee dhufee jira jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiltoota koo nagaa waaqayyoo isin dagannee nagaan waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan warra manni kun mana keessanii chaanala kanas subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaaf immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti dhaggeeffadhaa. Isiniin jenna maaliif viidiyoon koo oolmaa sharafaati waan ta'eef keessattuu biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan isa namni jedhe kana birrii amma ergattanii baay'ifattanii salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Dallaaladhaan meeqan oolee har'a jechuurra viidiyoo kiyya keenya salphumatti argachuun hin danda'ama jechuudha. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Karaa itoo blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaadha guyyaatti yookaan siyaatitti garaagarummaa qaba jechuudha. Hanganamaa fi kan galgalaa garaagaraa jechuudha. Yookaan saantiba 5 yookaan 10 irratti dabaluu yookaan irraa hir'isuu jechuudha. Salphumatti dhaabbataa miti jechuudha. Otuma onlaayinii irra jiraniyyuu hin qayyaramaa jechuudha. Salphumatti akka baankii miti jechuudha. Baankii fakkeenyaaf yoo qayyaramu yookaan torbanitti yookaan hin hir'isu yookaan hin dabalu. Torban yookaan guyyaa 5 yookaan torbee 2 turuu hin danda'a. Fakkeenyaaf baankii daldala Itoophiyaa otoo fudhannee yookaan torban 2 turuu danda'a jechuudha. Torban 2 tureeti yookaan hin dabala yookaan hin qannasaa jechuudha. Ji'aarree amma taa'ee jira jechuudha. Ji'aatti yookaan hin dabale yookaan kan hir'isee jira jechuudha. Fakkeenya baankii daldala Itoophiyaa furan salphumatti dafee hin qayyaramu jechuudha. Yoo doolaarri dabaletti dafee hin dabalu. Jijjiirramuu jechuudha. Salphumatti akka itoo black marketitti dafee jijjiirramu dhaabbataadha jechuun hin danda'ama. Jechuun koo torbanitti yoo qayyarame jechuudha. Akkuma jedhee malee akka itoo black market otuma onlaayinii irra jiranuu hin geeddaran yookaan hin dabalanii yookaan hin hir'isanii jechuudha. Itoo black market yeroo akkuma jedhee yookaan hin dabaluu yookaan hin hir'isu guyyaa tokkotti jechuudha. Sa'aatii 24 keessatti yeroo 5 qayyaramuu danda'a jechuudha. Karaa itoo black marketiin jechuudha. Guyyaa har'aa karaa itoo black marketiin baay'ee dabalee jira jechuudha. Dhugaa baay'ee samoona kana dabalaatuma jira jechuudha. Garmalee karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachanii dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aarree baay'ee dabalee jira jechuudha. Kan birrii 4 birrii 5 birrii 6 dabalee jira jechuudha. Salphumatti karaa itoo black market.com jechuudha. Akkuma beekamu kanaan qabadhee dhufee kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Ooman riyaala, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet diinaara, Baareen diinaara, Chaayinaa yuwaanii, Joordaan diinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koroonaa, Turkii leeraa fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasumas immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe immoo baankii Oromiyaatiin biyyoota 5 kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaa dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo fi kan kana fakkaatan qabadhee dhufee jira jechuudha. Amma salphumatti Ameerikaa doolaara irraa hin ka'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 65 fi saantiba 19 jechuudha. Dhugaa baay'ee dabalee jira jechuudha Ameerikaa doolaariin. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin immoo birrii 100 fi birrii 35 fi saantiba 08 kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 20 fi saantiba 38 Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 7 fi saantiba 85 kan itti aanu Ooman riyaalli tokko karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 29 fi saantiba 61 kan itti aanu Duubaa dirhamiin tokko karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 44 fi saantiba 95 dhugaa birriin Duubaay baay'ee dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Duubaay dirhamiin tokko guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 99 Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa itoo black market.com yookaan gabaa gurraachaan
birrii 44 fi saantiba 04 birrii Saawudiirree guyyaa har'aa birrii 44 galee jira jechuudha. Akkasuma immoo Saawud Arabiyaa riyaalii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 34 fi saantiba 26. Kan itti aanu Kuweet diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 500 fi birrii 40 fi saantiba 78. Kan itti aanu Baareen diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 400 fi birrii 38 fi saantiba 39. Chaayinaa Yoowwaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 23 fi saantiba 04. Kan itti aanu Joordaan diinaarri tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 32 fi saantiba 74. Kan itti aanu Paawundiidha. Paawuнд Sterlingiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 21 fi saantiba 70. Akkasuma immoo Paawuнд Sterlingii tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 82 fi saantiba 43. Kan itti aanu Yuuroodha. Yuuroon tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 100 fi birrii 92 fi saantiba 49. Akkasuma immoo Yuuroon tokko guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin birrii 100 fi birrii 56 fi saantiba 96. Kan itti aanu Swiss Biraankiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 200 fi birrii 6 fi saantiba 09. Koronaan tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 17 fi saantiba 26. Kan itti aanu Turkiidha. Turkii liireen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 4 fi saantiba 07. Ijipshaan paawundiin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 3 fi saantiba 39. Yemen riyaalii tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 68. Kan itti aanu Paakistaan ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan 0 saantiba 58. Kan itti aanu Israa'el shekeliin tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 49 fi saantiba 20. Kan itti aanu Hindiyaa ruupeen tokko karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan birrii 1 fi saantiba 90 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Kun salphumatti karaa itoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraachaan biyyoota 20 karaa baankiitiin immoo guyyaa har'aa baankota keessa immoo baankii Oromiyaatiin biyyoonni 5 kana fakkaatu jechuudha. Hordoftoota kabajamtoota maamiloota koo. Kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechuudha. Guyyaa hundayyuu kanan dubbadhu jechuudha. Fakkeenyaaf keessattuu warroonni mana madaawii jirtan jechaadha. Joordaanii fi Beerut jechaadha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madaawii jirtan immoo diinaara biyya sanii osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasumas akkuma jedhe immoo Beerut yookaan Libneenirree birrii biyya sanaa osoo hin taane fakkeenyaaf birriin Beerut yookaan Libneenii maal jedhama? Paawundii jedhama jechuudha. Paawundiin biyya sanii immoo paawundoota keessa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Yemen riyaalii Yemen fakkeenya baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma birriin Paakistaan illee baay'ee xiqqoodha. Birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Birri isaan kun lamaan salphumatti birrii Yemenii fi birriin Paakistaan birrii Itoophiyaatii gadi jechuudha. Akkasumas kan Beerut yookaan Libneenirree akkasuma jechuudha. Paawundiin biyya sanii illee baay'ee xiqqoodha jechuudha. Kanaafuu kan salphumatti doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'ee jira. Ani asirratti doolaarii 3 maqaa dha'ee jira. Garuu doolaaronni baay'eetu jira jechuudha. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin irree baay'ee jira. Ani asirratti fakkeenyaaf Ameerikaa doolaarii jedhee, Kanaadaa doolaarii jedhee, Awustiraaliyaa doolaarii jedhee jira jechuudha. Ani kan maqaan hin dhahin baay'eetu jira. Isa keessa garuu isin kan fudhattanii Ameerikaa doolaarii ta'a jechuudha. Salphumatti warroonni Joordaanii Beerut mana madaawii jirtan Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Fakkeenyaaf Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa birrii 100 fi
birrii 65 fi saantiima 19 herreeggattu yookaan as saabbattu malee birrii biyya sanaa hin ta'uu jechuudha. Akkasuma immoo guyyaa har'aa karaa baankiitiin baankii Oromiyaatiin immoo yoo hergattanii jechuudha. Warroonni Joordaanii fi Beeruutii jechuudha. Mana madaa biyyattan meeqan herreeggattu guyyaa har'aa karaa baankii Oromiyaatiin jechaadha. Birrii 100 fi birrii 35 fi saantiima 08 ta'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin kanaan ole waan ta'eef kanaan herreeggattu yookaan as saabbattu malee salphumatti birrii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara biyya sanaa miti jechuudha. Keessattuu warroonni mana madaa jirtanii jechuudha. Akkasumas Beerut yookaan Libneen irree paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Akkuma jedhee paawundiin biyya sanaa baay'ee xiqqoodha jechuudha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun irraa kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deemnutti nagaa ta'a.